Guyyaa irraan tanaa mootummaan Keeniyaa odoo hin taane koortiin takka agartee manni seeraa ol'aanaa kan Keeniyaadha. Supreme koortiin isaanii akkumaan amma dura isinii himaa turetti marii adda addaa mootummaan isaanii mootummaa Ameerikaatii fi takka biyyootan alaatii wajji gootu Keeniyaa tana keessatti Keeniyaan tuni gartee akkuma biyya Ameerikaa tana heerri isaanii yaada mootummaa Ameerikaatii wajji itti walii galte ummanni yoo hin jaalanne warreen gartee yaada san fuudhee mana seeraatti dhiyeessee manni seeraa murtiitti godhu jechuudha. Okay? Waan manni seeraa je'etu hojiirra oola san mootummaan garagalchuu hin dandeessu. Arraan tana kuni oduu haaree garuu gartee qacoloo dhageeffadha. Dhiheenya kana Iboolaatutu Afrikaa keessa oddommaachaa jira jaaniiti irraa odeessaa jiran. Oduu tana dhaga'uun dhabdan. Okay? Ani waniin isiniimu Iboolaan ni jiraa fi hin jiru odoon taane Iboolaan ni jira jaaniiti gartee miidiyaaleen addunyaadhaatii fi gaa warreen gartee dhaabbata fayyaa addunyaadhaatis irraa odeessaati jiran. Okay? Keessaafuu gartee Democratic Republic of Congo keessa akka malee namallee fixaa jira jaaniiti odeessaa jiran. Garuummoo oduuleen takka tan karaa Democratic Republic of Congo keessa bahaa jirtu oduun san sobaa jechaa jiran warriichi jiru jechuudha. Okay? Maaliif akkana yaanii fi dhugaa lafarra jirtuu fi gartee wanni miidiyaan odeessaa jiru garaagarummaa qabdii jaaniitti odeessaa jiran san yeroo biraatti itti dhufne. Garuu amma immoo dhageeffadhaa qabxiin isinii himu jiru. Qabxiin ani isinii himu jiru qaceeloo dhageeffadhaa. Okay? Mootummaan Keeniyaadhaa Ameerikaa wajjin waliigaltee gooteeti. Mootummaan Ameerikaadhaa ummata isaanii gartee lammiilee Ameerikaadhaa tan Afrikaa keessa jiraniif warreen Iboolaa irratti agarre akka karaa Ameerikaadhaan dhufne Keeniyatti gartee wali qabnee achi bikka isaan itti qubatan tolchinaa fi hanga gartee Iboolaan kun irraa dhumu jaaniiti. Mootummaa Keeniyaati wajjin waliigaltee godhanii jiran. Na dhageeyaa jirtanii waan isinitti himu jiru. Waan isinitti himu jiru waan jabdu. Dhageeffadhaa qajeelootti. Dubagaa mootummaan Keeniyaadhaa akkuma mootummoota biraatti Ameerikaa wajjin waliigalte walii mallatteessan. Okay? Bikka itti godhuu deemanii fi waa hunda agartee mootummaan Ameerikaadhaa ijitti godhatte. Dubagaa ummanni Keeniyaadhaa garuu immoo wanni kun hin taatu biyya teenya keessatti jaaniiti dura dhaabbatan. Maaliif dura dhaabbatan isinii fakkaata? Booda biyya isaanii tana akka gartee hamatti akka hamtuu biyya isaanii miituu fi ummata isaanii miitutti gartee Ameerikaan akka ittiin fayyadamneef jecha isaan yaada san dura dhaabbataniiti. Inumaatu gartee iyyannaa san mana seeraa geessanii mana seeraatti gaa itti wal falmanii akkasitti guyyaarraan tanaa gareeleen waan kana dura dhaabbattu mana seeraatti injifatti jechuudha. Hoggaa injifatan gaa mootummaan waliigaltee san guututti gartee balleessiteeti jirti. Akkasuma san mootummaan if duuba deebitee Ameerikaadhaan dhiifama nu godhaa nuti gartee kanarratti hin hirmaannu jaaniin. Amma Ameerikaan bikka biraatti barbaadachuu jirti. Afrikaa keessaa eessa gartee akka bikka lammiilee Ameerikaadhaa warree Iboolaan qabe kana itti walitti qaban. Waan isinitti himu jiru kan dhageeyaa jirtaniimi. Sogaa waan akkanaa tana laala Keeniyaa keessatti amma duraas waan akkanaa tana gartee lama sadiin isinii hima ta'e isaan dura dhaabbataniif irraa dhoorkan. Akkuma yaadatanitti amma dura yeroo gartee mootummaan Ameerikaatii fi warri Keeniyaadhaa sababa waliigaltee DNA ummata Keeniyaadhaa gara Ameerikaadhaa dabarsanii kannuu sanirratti Keeniyaan dura dhaabbatteen isiniin jechaa ture. Garuu immoo mootummaan Itoophiyaadhaa walii mallatteessaniiti
kuno itti gurgurachaa jiran. Akkasuma san gara biraatiinis mootummaan Keeniyaadhaa waa'ee sanyii takka gartee sanyii jettaniin seed jedhaniini biyya Keeniyaa keessatti akkuma biyyoottan Afrikaa tana hedduu siidaatti qotee bultoonni hedduun sanyii tana qaban sanyii gartee biqiltu. Okay? Sanyiilee tana amma biyyoottan Afrikaa kana irra hedduu siidaa gara gartee synthetic seed jedhaniini tan warshaaleen Ameerikaadhaa tolchitee biyya Afrikaa tana keessa geessanii itti gurguraniitu jira. Okay? Saniini bikka buusaa jiran sanyii uumaa tana jechuudha. Na dhagayaa yoo jiraattan gartee yoo wanni tun isinii galtu. Okay? Amma Itoophiyaa keessa akka jirutti godhaa jiran. Amma warri Itoophiyaadhaa gartee qotee bultoonni wanni isaan oomishaa jiran qamadiin isaan oomishaa jiranii fi boqqolloon isaan oomishaa jiranii fi kun hundinuu feekiidha beekaa ta dhugaatii miti. Yoo gartee ooruu xixiqqoo ooruu teessan taate malee bikka heddutti ta'ii isaan namaa kannan tana amma ulii booda sitti gurguran malee bilaashitti siin kannan. Okay? Ta sentetikii tana sitti gurguran. Ta isaanii tan isaanirraa bitatteeti akkasuma sanitti gartee wanta dikee jaaniin dikee isaanirraa bitatteeti oomisha gootaa jechuudha. Wanni isaanii dikee isaanii yoo bittee malee waliin hin dalaydu kophaatti hin dalaydu yoo isinii galtee dubbiin gaafa. Okay? So Keeniyaa keessatti waan gartee sanyii uumaa tana akka gartee san walii kannuu dhaabanii tan biyya alaatii dhuftu tana qotee bultoonni Keeniyaadhaa gartee biyya alaatirraa warra gartee kaampaanii biyya alaataa isaan bira geessee gurgurtan irraa akka bitatan tanarratti mootummaan walii galtee turte. Garuu immoo dhaabbanni qotee bultootaa yaada kana dura dhaabbachuudhaan ilaa gartee mana seeraa ol'aanaatti wal falmanii achitti injifatanii inumaatu gartee walii booda Keeniyaa keessatti sanyii teeta duraanii akka feetetti gartee walii kakannuus ni dandeessa itti oomishachuus ni dandeessa jaaniiti hayyama seera guutameen hojjechaa jiranii jechuudha. Wanni kanaatun Itoophiyaan ni jirti? Hin jirtu. Itoophiyaatti waan akkanaa ni godhani? Hin godhan. Sini galtee? Garaagarummaan tana wanni gartee biyyoottan akka Keeniyaa tana fa'aa achi baasee gartee nama hedduu warreen dhugatti qotee bultootaas haa ta'u akkasuma san warreen gartee colonizationii biyyoottan dhihaa kana karaa adda addaatti firraachi eegaa jiran karaa kanatti gartee falmachaa jiranii jechuudha. Mootummaa Itoophiyaa taate waan Ameerikaan nu kanniti harka dhoowwaniituma fudhatan maali wanni tuni gartee faayidaa maalii qabdi miidhaa maalii qabdi jaanii namni tokkollee nu jala gabbuu ilaalu hin jiru. Irra hedduun isaanii ifiifuu hin baranne barnoota gartee gahaa waan hin qabneef jecha hiishuma isaanii qofa laalan. Hangam takkaa maallaqa naa kannam hangasuma wanni isaan laalan gubboon kam takka nyaadha sanuma laalan ni fudhatan jechuudha. Garuu immoo fuuldura keessa qotee bulaan keenyas haalaan miidhama ummanni biyyaatilleen haalaan miidhamaa jechuudha.